Nagaanii fi araarri Waaqayyoo golaa fi naannoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u, qulqulloonni maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo, maqaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Kiristoos Yesuus inni anaaf isiniif jedhee lubbuu isaa dabarsee maqaan isaa bara amma baraatti kan eebbifame haa ta'u. Kutaa 15 egaa torban lamaan har'aa ilaallee turre macaafa seera uumamaa seenaa jalqabbii uumama haaraa kan jedhu uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 20 hanga 11:26 argitu. Jalqabbii dhaloota haaraa kan jedhudha. Kutaa 18 keessatti egaa torbee darbee boqonnaa 8 keessatti kutaa 15 torban darbee wantoota ijoo ta'an kaasnee turre jechaadha. Wantoota ijoo ta'an keessattuu wantoota 4 ilaallee turre. Har'a immoo kutaa 16 uumama boqonnaa 9 ilaalla. Waaqayyoon hunduma keessan haa eebbisu. Egaa dhaggeeffadhaa itti of kennaati. Halkan xiqqoo galuudhaaf haalota tunaan mijannee sagantaa halkan ture irratti waan hin argamneef dhiifama guddaa. Haalonni waan naaf hin mijanneefan hin seeninii dhiifaman isiniin jedhaa. Walgahii karaa zuumiitiin tureef dhiifama guddaan gaafadhaa. Inni kan biraa barsiisas keessatti darban keessatti tarii qorumsa garaagaraa baasnee sirriitti cheeggochuu hojjechuu namoonni barbaadan yoo jiraatan yaada naaf kennuu dandeessu. Waaqayyoon hunduma keessan haa eebbisu. Ishi gara sagantaa keenyatti darbinee sagantaa waldaa deemaa. Uumama boqonnaa 8 torbee darbe torban lamaan har'aa ilaalle keessatti wantoota ijoo ta'an 4dha kan ilaalle. Kutaa 15 yeroo ilaallu kana jechaan seenaa jalqabbii uumama haaraa kan jedhu keessatti wantoota ijoo ta'an 4dha kan ilaalle. Egaa boqonnaa 7 Waaqayyo bishaan badiitiin uumama bara Noo ture sana. Noo waggaa 120 markaba hojjetee markaba sana hojjetee erga xumuree booda Waaqayyoon garuu dhuma uumama kanaati waan ta'eef ati gara markaba keetitti galii jedheenii gara doonii isaa gara markabaatti erga galee booda immoo Waaqayyoon halkan 40 guyyaa 40 akka rooba roobse. Achiin booda markaba keessatti dhaloonni jiran qofti akka afan ilaallee turre boqonnaa 7 keessatti. Boqonnaa 8 immoo egaa wantoota 4 irratti xiyyeeffannee torban lamaan har'aa ilaallee turre. Wantoota irratti xiyyeeffanne sana immoo gabaabsee isiniif ka'a. Tokkoffaa irratti Waaqayyo lafa waan yaadateef Noo isa jalqabaatiif quuroo akka erge. Quuroo rakkisaa waan tureef immoo keessattuu uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 6 hanga 7 irratti arguu dandeessu. Lammaffaa irratti kan argitan egaa kurkuduu yookaan እርግብ በአማርኛ የምትባለውን 3 ጊዜ እንደላከ si'a 3 bishaan lafarraa baduusaa akka laaltuuf ergamuu ishii si'a sadaffaatti baatee hafuu ishii. Kana immoo uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 10 fi boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti argattu. Inni sadaffaa uumama boqonnaa 8 keessatti wanti ijoon arginu inni sadaffaan akka Waaqayyoon isa ajajitti Noo dhaloota baasuusaa yookaan oolchuu isaati immoo argitu. Noo akka Waaqayyoon isa ajajetti markabas kan hojjete, akka Waaqayyoon isa ajajetti dhalootas gara markabaatti kan galche, akka Waaqayyoon isa ajajetti dhalootas immoo markaba sana keessaa kan baase. Kana uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 15 hanga 19 ilaaluu dandeessu. Kanaaf wanti nuti hojjennu fuuldura Waaqayyooti vaaliyuu kan argatu ajaja Waaqayyoo irra dhaabbannee yoo goonedha. Baay'ee dadhabuu keenyan dursa akka Waaqayyo na ajajettan laayifii koo gaggeessaa jira, jireenya koo gaggeessaa jira, keessattuu ilaalcha bara baraa keessa jiraachuu kan jedhu. It is all about evangelism. Markabichi gara kakuu haaraatti gaaf dhuftan Kiristoos Yesuusidha. Markabni bara kana bara Noo bishaaniin kan dhaloota barreessee bara isa kana immoo lammaffaa Phexros 3 guutummaa isaa dubbisuu dandeessu. Uumama isa kana immoo Waaqayyo ibiddaan itti faradaa'edha. Ibiddaan itti faradaa'edha. Kanaaf bara Noo bishaan badii sana jalaa ooluudhaaf dhaloonni markaba keessa seenanii bara immoo keenya bara dhaloota kanaa bara nuti keessa jiru immoo karaa kootiin karaa keessaniin wangeela akka fayyisuu Kiristoos Yesuus fannoo irratti Kiristoos Yesuus cubbuu dhala namaatiif gatii kaffale sana immoo dhala namaa hundumatti
bifa qabeenya istaatasii inni keessa jiru kamuu otoo adda hin baasin hiyyeessa sooressa beekaa wallaalaa otoo hin jedhin nama dhala namaa hundumaaf wangeela kana himuudhaan gara markabicha isa oolchuu gara Kiristoos Iyesuusitti akka namni dhufuuf karaa ta'uu qabna jechaadha. Karaa ta'uu qabna jechaadha. Kanaafuu akka Waaqayyoon isa ajajetti dhaloota kana oolchuusaa mul'isa. Inni arfaffaan kutaa 15 torbee darbee ilaale irratti boqonnaa 8 keessatti iddoo aarsaa hojjechuunii fi Waaqayyoof beeylada qulqulluu irraa aarsaa dhiyeessuunii fi Waaqayyoon urgeeffachuu dhumarrattis kakuu haaraa dhala namaaf galuu isaati argitu jechaadha. Inni arfaffaan boqonnaan 8 kun kan dubbatu keessattuu boqonnaa 8 lakkoofsa 20-22 dhattanii gaafa laaltan jalqaba aarsaan dhiyeessin iddoo aarsatu hojjetee jedha. Iddoo aarsaa qabdu obboloota tokko iddoo itti kadhattan qabdu, iddoo itti fuula Waaqayyoo barbaaddan qabdu, yeroo itti Waaqayyoo wajjin dhuunfaa keessanitti dabarsitan qabdu, iddoo aarsatu hojjetee jedha. Lammaffaa aarsaa dhiyeessee jedha. Aarsaa akkamii? Beelada dhiyeessee jedha. Beelada akkamiirraa? Beelada qulqulluurraa aarsaa qulqulluu dhiyeessee jedha. Argitanii iddoo aarsaa keessanii gaafa hojjettan aarsaa qulqulluu, laphee qulqulluu, eenyummaa qulqulluu, laphee dhoksaa keenya keessa isa jiru isa qulqulluu laphee keenya fuuldura Waaqayyootti qulqulleessu. Waaqayyoon kana follow up irratti baranneerra, discipleship irratti baranneerra. Waaqayyoon gooftaa yeroo fudhannu baranneerra. Kana Waaqayyoon hunda argaa, hunda beekaa, si'a tokkoon iddoo hundatti argama, hunda danda'a. Qulqullaa'uu kan jedhu kun in front of God, fuuldura Waaqayyootti. Waaqayyo iddoo hunda jira. Waaqayyo waan hunda beeka. Waaqayyo hunduma danda'a. Isa fuulduratti qulqullaa'u. Sana booda Waaqayyoon aarsaa sana nurgeeffatee jedha. Argitanii Waaqayyoon aarsaa kan fudhatu jireenya akkanaatiin yoo ta'edha. Kanaafuu Waaqayyoon waadaa galee jechaadha. Waadaa maaliif galee? Sabbata akka kaa'ee dubbata. Kakuu galee baqa. Kana booda uumama kana bishaan badiitiin hin balleessu jedhe Waaqayyo. Bishaan badiitiin maal hin godhu? Hin balleessu. Jedhee dubbatee kanaadha yaadonni ijoon boqonnaa 8 isa kan dubbifadhaatiin ragaa sagalee Waaqayyoo galaana anas waanuma xiqqoo yeroon qo'adhu naaf iftan isiniif sheer gochaa jira. Qo'adhaatiin ragaa kutaa 16 wanti nuti ilaallu immoo dhaloota dhuuf kan jedhu keessattuu immoo waa'ee ishee wantoota kana walitti qabata. Uumamni boqonnaan 8 lakkoofsa 20 kaasee hanga boqonnaan 11 lakkoofsa 10 hanga 26 kan jiru. Egaa boqonnaa 9 ilaallaarra jechaadha. Mata duree kana jalatti boqonnaa 9 waliin ilaallaa. Sana dura garuu kutaa tokko isinii dubbisee tanan uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 11 dubbisnee kadhannee Waaqayyo akka nu barsiisuuf gara barnoota keenyatti ceena. Uumamni boqonnaan 6 lakkoofsi 11 lafti immoo fuula Waaqayyoo duratti manca'aa ta'eedha. Humnaan walirratti ka'uudhaanis hin guute jedha. Fuula eenyuttidha? Fuula Waaqayyo isa hunduma arguutti lafti mancaate jedha. Walirratti ka'uun humnaan walirratti ka'uunis hin guutte jedha. Lafumatu guute. Humnaan walirratti ka'uudhaan guute, hammeenyaan guute, gidiraadhaan guute jedha. Galatatu kan keetii, ulfinatu kan keetii, jajamuutu kan keetii. Ati Waaqa waaqotaatii, Gooftaa gooftotaatii hin turtee jirta. Bara baraanis darbitee jiraatta. Ka'umsi kee kan hin beekamne, dhuma kan hin qabne, daangaa kan hin qabne, hundumarratti aangoo kan qabdu. Waaqa abboota keenyaa kan Abrahaam, kan Isaaq, kan Yaaqoob akkasumas Waaqa ergamootaa, Waaqa abboota keenya durii maqaa Yesuus Kiristoositiin si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, hoqubaan siif haa ta'u, jajamuun siif haa ta'u. Jiraachuu keenyatu si'iini, ooluu keenyatu si'iini, hidhaa keenya kan hiikte si'i, seenaa keenya kan jijjiirte si'i. Wanti nuti qabnu tokko hin jirtu. Hundumtuu si'iini, sumaa fi ulfina keetii situ taasise, situ nu oolche, situ nu jijjiire, situ jireenyatti nu fide, situ hidhaa keenya hiike. Waan hunduma keenya kan hojjete si'i Gooftaa Yesuus fannoo irratti.
Galanni Abbaadhaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf, sadan Waaqa tokkichaatiif, Waaqa keenya dhugaa, Waaqa keenya jiraataa, Waaqa keenya bara baraa, Waaqa waan hundumaa uumte, Waaqa waan hundumaa to'attu, Waaqa waan hundumaatiif immoo dhuma geesse. Galanni kan keeti, jajamuun kan keeti። ክብርና ምስጋና አምልኮና ውዳሴ ይገባሃል። ያለህና የነበርክ የምትኖር ተመልሰህ ዳግም በክብር የምትመጣ የነገስታት ሁሉ ንጉሥ የጌቶች ሁሉ ጌታ በአምባ ፈረስ ላይ ተቀመጥክ አልፋና ኦሜጋ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ የፍጥረት ሁሉ ተቆጣጣሪ የፍጥረት ሁሉ ገዢ ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችንና ረዳታችን ፈጣሪያችን ክርስቶስ ኢየሱስ እናመሰግናለን። አስተምረን፣ በመካከላችን ተመላለስ፣ ኑ በርሲስ፣ ኑ ወጅኒን ተ'i፣ ኑ ጅዱ deddeebi'i. Yakkaa koof yakka obboloota koo sagalee kana dhaggeeffatanii hundumaa dhiigalma kee Yesuus Kiristoositiin qulqulleessi. Ayyaanni kee, araarri kee, dibanni kee, gargaarsi kee, oolchuun kee nu wajjiniin haa ta'u. Gooftaa Yesuus nu gargaari. Sagalee keessa jiraatan nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Egaa boqonnaa 9 waliin immoo ni ilaalla har'aa. Kutaa 16 boqonnaa 9 ilaalla. Galanni Waaqayyo Waaqa isa jiraataadhaaf haa ta'u. Inni nu gargaare Kiristoos Yesuus maqaan isaa haa eebbifamu. Cuunfan egaa macaafa qulqulluu Kiristoos beekuu, Kiristoosiif jiraachuu, Kiristoosiif hojjechuu isa kana of keessatti qabata macaafni qulqulluun. Tokkoffaa Kiristoos beekuu. Waan hin beekneef hin hojjettani. Waan hin hojjennetti immoo hin badhaafamtani. Kanaaf cuunfan macaafa qulqulluu tokkoffaa Kiristoos beekuu, lammaffaa Kiristoosiif jiraachuu, sadaffaa Kiristoosin tajaajiluudha. Kiristoos isa hin beekne tajaajiluu hin dandeessa waan ta'eef Kiristoos isa hin tajaajilletti immoo iddoo hin qabaattan waan ta'eef Waaqayyo fuulduratti iddoo qabaachuudhaaf wantoonni kun wantoota ijoo ta'anidha jechaadha. Kiristoos beekuudha qabna. Waaqayyoon dhaga'uunsaa, Waaqayyoof ajajamuunsaa, Waaqayyoon beekuunsaa haftee dhalootaatiif sababa isa godhe. Haftee dhaloota qulqulluutiif. Addunyaa amma guutamtee jirtu kana, addunyaa amma arginu kana dhaloonni guute dhaloota Nohiiti. Torban lamman itti aanu boqonnaa 10 irratti argina. Sanyii Noh afan sana sadantu addunyaa kana guute. Haftee dhalootaatiif Noh sababa ta'e. Sababbiin isaa immoo Waaqayyoof waan ajajameef jechaadha. Waaqayyoof waan ajajameef jechaadha. Egaa boqonnaan 9 kun Waaqayyo Noh wajjin kakuu galuu isaa jedhee dubbata. Mata durumsaa dhuftanii yoo dubbiftanii Waaqayyotu kakuu gale jechaadha. Boqonnaa 8 irratti akkuma argitan Waaqayyoon aarsaa fudhateera, aarsaa qulqulluu fudhateera, sabbata isaa samii keessa kaa'eera. Kana booda dhaloota kana maaliin hin balleessu jedheera, bishaan badiitiin hin balleessu jedheera. Lammaffaa Phexros 3 gaa dhuftanii ilaaltan immoo ibiddaan hin balleessa jedheera. Inni kun immoo ibiddaan badaa jechaadha. Kan kakuu aaraa markabicha kan hojjete Nohi, addunyaa yeroo sana jiruuf ivaanjelizimii kan lallabe Nohi, markaba sana qopheessee gara markabaatti galaa Waaqayyoon addunyaa kana balleessuuf jedhee dubbateera. Kakuu moofaa immoo wangeelicha kan lallabu Nuhiidha. Markabichi immoo Kiristoosidha. Addunyaan kun immoo kan badu ibiddaan. Kanaaf umuriin kan sii dabalameef, umuriin kan naaf dabalameef, umuriin tokkoon keenyaaf kan dabalameef it is all about evangelism. Waan biraa miti, wangeela qofaaf. Nyaachuu ta'e warri namanni si nyaatu, dhuguu ta'e warri namanni si dhugu, gaa'ela dhaabbachuu ta'e warri namanni si dhaabbatu, ijoollee horachuu ta'e warri namanni sanan godhu. Samiidhaa gaditti wanti aaraan hin jiru obboloota koo. Kanaafuu it is all about evangelism. Kiristoositti amanaa. Addunyaa yeroo sana turetti Noo kan dubbataa ture markabatti galaa Waaqayyoon addunyaa kana bishaan hin balleessuuf jechaa ture. Hin didanii jedhatti qoosat turanii jedha. Maatii isaa 8 qofa tole. Addunyaa isa kanaan immoo anaafis hintu lallabaa jechaadha. All Christians reborn again. Amanaan dhugaadhaan eenyummaan isaa aaraa hafuura qulqulluun aareeffame. An aareeffameera jedhanii dhaadachuu otoo hin taane dhugaadhumaan kiristaanni tokko yoo aareeffame wanti inni lallabuu qabu, wanti inni evangelaayiz gochuu qabu ibiddi jira, garbi ibiddaa jira. Addunyaan kun ibiddaan baduudhaaf yeroon isaa dhiyaatee jira. Gara Kiristoositti koottaa jennee lallabuu qabna jechaadha. Kuni dirqama keenya. If you are true discipleship, nuti dhugaadhaan duuka buutu dhugaa yoo taane kan hojjechuun dirqama keenya jechaadha. Egaa kutaa 16 kana kan ilaallu nuti boqonnaan 9 akkas jedhee jalqaba. Waaqayyo Nohiif ilmaan isaa in eebbiseedha.
Maaliif hin ajajame? Maaliif karaa Waaqayyoo irra deddeebi'e? Akkanumaan sin eebbisu Waaqayyo. Eebba biyya lafaas barbaadan obboloota koo Waaqayyoon Waaqa piriinsiipiliiti. Waaqayyoon Waaqa seeraan buluudha. Waaqayyoon jalqaba qurxummii miti kan uume. Qurxummiidhaaf kan barbaachisu bishaanii kan uume. Waaqayyoon jalqaba nama miti kan uume. Namaaf uumama boqonnaa 2:8 gaafa laaltan iddoo hojjetee jedha. Iddoo idan qopheessee jedha. Waaqayyoon nama uumuu isaatiin dursa waan namaaf barbaachisu hundaadha kireet kan godhe. Kanaaf yeroo tokko tokko immooshinii keessaa baadee akka sammuutti yaaduu qabna jechaadha. Akka nama Waaqayyo sammuu isaaf kenneetti. Hin eebbise kan jedhu na eebbisii miti amma. Na eebbisii miti. Already Waaqayyo si eebbiseera karaa Kiristoos Yesuus. Eebba sana keessa jiraatta. Eebba sana keessa deddeebitaa. Kanaaf Nohii fi ilmaan isaa hin eebbisee inni isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa. Egaa sanyii kanatu addunyaa guute jechaadha. Sanyiin kun sadan eessatti akka faca'an kaan gara Afrikaa dhufanii kaan gara biyyoota Arabaa kana dhufanii kaan immoo gara biyyoota dhiyaa kana deemanii. Kanaaf sanyiiwwan kanatu baay'ate. Sammuu torbeettaanuu boqonnaa 10 sirriitti waan ilaalluuf amma achi keessan galu. Egaa Waaqayyoon Nohiif ilmaan isaanii eebbisee inni isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa suurraan keessan bineensa lafaa hundumaa warra qilleensa keessa balali'an waan numa lafarra munyuuqu qurxummii galaana hundumaa haa sodaachisu haa naasisus isaan harka keessanitti kennamaniiru jedheeni jedha. Kanaaf ifaadha kun minim kana dubbistanii waan bira geessanidha. Uumama boqonnaa 1:26 irratti waadaa gale sana Waaqayyo dhufee jabeessee jechaadha. Uumama hamaa sana erga balleessee booda Nohiifis kavanantiin asitti galle kun kavanantiin jalqaba ture sana rivaayis godhee dubbata kana waan haaraa miti. Lakkoofsa 3 dhuftanii gaafa laaltan waan jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u. Wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u. Akkuman biqilaa lalisaa isiniif kenne isaan kana hundumaas isiniif kenneera. Egaa kun kan ilaalamu immoo Leewwota keessatti. Fakkeenyaaf wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u gaafa jedhu amma uumamarra kan jiru seerri jira. Museen macaafota 5 barreessee inni jalqabaa macaafa uumamaati. Uumamni jalqabbii waan hundaati. Jalqabbiidha. Jalqabbii uumamaati. Jalqabbii cubbuuti. Jalqabbii gaa'ilaati. Jalqabbii magaalotaati. Jalqabbii qaroominaati. It is all about jalqabbii uumama hundaati. The beginning of all things. Seera bahuu dhattanii gaafa laaltan immoo seerri bahuudha. Akkuma maqaa isaati. Passover kan jedhu maalaaf mashaagar kan jedhudha hiikansaa. Lakkoofsa dhuftanii gaafa laaltan immoo lakkoofsa qoxaraanu hizbi qoxaraanu zahulquu seera Leewwotaa dhuftanii gaafa laaltan immoo seera higgiidha. Seera ittiin bulmaataa jechaadha. Kanaafuu wanti jiraatee socho'u hundinuu kan jedhu kun seera qabachi keessatti Leewwota keessatti kan argitanii waan hunda kiristaanii waan hunda haa nyaatu hin jedhu. Waanuma uumame hunda nyaadhu hin jedhu. Akkaataa fi adeemsa qaba. Achi keessatti kan ammoo sirriitti xiyyeeffachuu qabna. Seera keessa deebi'ee egaa waa'ee maaliif dubbatu jettan it is revised. Museen du'uudhaaf dhiyaatee jira. Tulluu Oor jedhamutti ol bahee du'uudhaaf fuuldura isaa du'atu jira. Waaqayyoo bakka gara Kana'aan gara biyya abdii sana hin galtu jedheenira. Sababbiin isaa immoo dhagaa rukute sana dallansuudhaan waan rukuteef baay'ee kan beekurraa immoo baay'ee waan eegamuuf hin galtu jedhee Waaqayyo itti dallaniira waan ta'eef sabicha garuu gara Kana'aan galu sanaaf revised godha jechaadha. Keessa deebi'ee irra deebi'ee repeat godhaaf jechaadha. Irra deebi'ees garuu hin jijjiiramne malee baay'ee kan nama gaddisiisu. Jijjiiramuu hin dandeenye saboonni sun malee. Dhiifama bilbilatu jidduun seeneen bahee. Kanaafuu lakkoofsa 3 akkasitti ilaaltu lakkoofsa 4 immoo lakkoofsa 4 dhuftanii gaafa laaltan garuu uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 4 garuu foon lubbuu keessa jiru. Kana jechuunis dhiigni isaa otoo keessa jiru hin nyaatinaadha. Kunis ifaadha. Dhiigni isaa otoo keessa jiru jechaan ifaadha bakka otoo lubbuun keessaan bahin jechaadha. Lakkoofsa 5 anis lubbuu keessan eeguudhaaf dhiiga keessan bineensa harkaa nama harkaas nan barbaada. Lubbuu namaa harka namaa akka saki irraan deebi'a. Nama harkaas nan barbaada. Lubbuu namaa harka nama akka isaatii keessaa nan barbaada. Nama akka isaatii keessaa jechaan namni tokko nama tokko wajjeesee yaada jedhudha. 9 irratti itti dhufna. Ani Waaqayyo nama akka bifa kootti waanan uumeef. Akkamitti akka bifa kootti waanan uumeef. Namni dhiiga namaa dhangalaasu dhiigni isaa
harka namaatiin hin dhangala'a. Isin immoo horaa baay'adhaa lafa guutaa irrattis baay'adhaas jedhe. Waaqayyo kana booddees Nohiin isa wajjin kan turan ilmaan isaatiinis kunoo ani isinii fi sanyii keessan warra isin booddee wajjin kakuu nan galaa jedhe. Keessattuu lakkoofsa 6 maddeeshii kan isin ibsuu barbaadu dhiiga namaa kan dhangalaasu hundinuu dhiigni isaa harka namaatti dhangala'a. Maayichaadha kun yaada ajjeesuu laphee namaa keessa jiru dhaabuuf Waaqayyo gaafa yaadu yaada hamaa, yaada ajjeesuu, yaada balleessuu laphee namootaa keessa dhokatee jiru balleessuuf Waaqayyoon gaafa yaadu seera kana baasee jechaadha. Kuni kaayyoonsaa nama bifa kooti fakkeenya kooti waanan uumeef jedheera boqonnaa 6 lakkoofsa 6. Lubbuu namaa kan balleessu, lubbuu namaa kan ajjeesu, lubbuu namaa irratti kan faradu itti faradamaadha. Keessattuu boqonnaa 6 lakkoofsa 11 kutaa nama isinii dubbise irratti lafti immoo fuula Waaqayyoo duratti manca'aa ta'e humnaa walirratti ka'uudhaanis hin guute. Sababbiin Waaqayyoon uumama bara Nohoo sana balleesseef bishaan badiitiin inni tokkoffaa walirratti ka'uudha. Dhaloota hunda tammeenyaan guutame waan ta'eef. Kanaaf rippiit gootanii irratti deebitanii ammas walirratti hin ka'inaa. Seeran isinii baasaa jedheen. Kanaaf Waaqayyoon adabbii kana gaafa fidu waan bu'uura ta'e lama isa keessatti galcheeti. Adabbii kana cal jedhee miti Waaqayyo kan fide. Tokkoffaa namni bifaa fi fakkeenya isaatiin waan uumameef kabajamaa ta'uusaa agarsiisuu fi uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 26 ilaaluu dandeessu. Bifa isaatiin fakkeenya isaatiin uume Waaqayyo. Kanaaf namni mirga waan kana hojjechuus hin qabu. Namoota biraa irrattis immoo mirga hojjechuu hin qabu. Tokkoffaa gaafa uumamu neeshiniinsaa kireeshiniinsaa mataansaa ሲፈጠር ራሱ አፈጣጠሩ ሰው ይሄን ነገር እንዲሰራ አይደለም የተፈጠረው። ሁለተኛ ነገር ላይ ደግሞ በሰው ላይ ይሄን ነገር እንዲያደርግ አይደለም የተፈጠረው። ለመፋረቲ ዋቀዮን ሴራ ከነ ማሊፍ ባሲው ጀተን ከነጄስ akka gajjeefamu gochuun isaa seera baasuu isaati. Seera maaliif baase? Ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 12 dhuftanii gaafa laaltanii namni nama rukutee ajjeesu innis immoo ajjeefamu. Ba'uu 21:14 immoo dhuftanii gaafa laaltan namni tokko garuu aaree beekaa maal godhe aaree beekaa nama yoo ajjeese innis akka ajjeefamutti iddoo aarsaa kootii isa baasii jedha. Kanaafuu seera lakkoofsaa boqonnaa 35 lakkoofsa 6 hanga 34 ilaaluu dandeessu. Keessa deebii boqonnaa 19 tokko hanga 13 ilaaluu dandeessu. Mootonni akka adabaniif Waaqayyo aangoo isaaniif kenneera. Isa qofa miti. Niiwu teestimantii illee dhuftanii gaafa laaltan Roomaa boqonnaa 13 dhuftanii gaafa laaltan namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf aangoo qaban hundaa bulchuudhaaf aboo qabaniif haa abboomamu. Fedha Waaqayyoo malee aboo qabaachuun hin danda'amu. Warra aboo qabaatan Waaqayyotu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan Waaqayyo dhaabeen hin morma. Warri kana godhanis firdii ofirratti fiduu jedha. Kana jechaan warra biyya bulchan bakka kamuu addunyaa kamirrattuu warra biyya bulchan iddoo kamirrattuu isaaniif buluu qabaa jedha. Oo kana didee'u firdii ofirratti fidaa. Namoota waan gadhee hojjetan malee namoota gaarii hojjetan warri biyya seerratan hin sodaatanii. Egaa atis aboo isaanii akka hin sodaanne godhachuun barbaaddaa? Yoos waan gaarii hojjedhu. Akkasitti warra aboo qaban biraa galata in argatta. Isaan kun waan gaarii hojjechuudhaaf Waaqayyo biraa siif kennaman. Ati waan hamaa yoo hojjette garuu isaan sodaadhu. Isaan nama hamaa hojjetu irratti adaba Waaqayyoo raawwachuudhaaf malee billaa isa ittiin adabuudhaaf ittiin kenname sana akkasumaan hin baatanii jedha. Yoo ati seera cabsitee adabbii kan kaasanii jedha.
Yoo seera cabsitee eeyyameefira Waaqayyo macaafichi eeyyameefira si adabu. Kanaaf lakkoofsi 6 kun keessattuu ani Waaqayyo nama akka bifa kootti waanan uumeef nama dhiiga namaa dhangalaasu dhiigni isaa harka namaatiin dhangalaafama. Firdiin isaa ulfaataa fakkaata. Firdiin isaa jabaa fakkaata. Hadhaa'aa fakkaatas. Maaliif? Seenaa darbe keessattis bishaan badii sana keessattis dhaloonni ajajamuudha dide. Dhugaadhaaf jiraachuudha dide. Wangeelaaf jiraachuudha dide. Seera Waaqayyootiif jiraachuudha dide. Kanaaf Waaqayyoon seerrata ulfaataa qabatee dhufe. Keessattuu lakkoofsi 9 maal jedhee dubbataa? Kunoo ani isinii fi sanyii keessan warra isin booddee wajjin kakuu nan galaa jedhe Waaqayyo. Maa inni kakuu Waaqayyo gale? Irra deebiin uumama bishaan badiin akka hin balleessine kakuu galee jechaadha. Kana seensa kooratti isiniif ibseera. Uumama isa kana Waaqayyo bishaan miti kan balleessu, ibiddaan balleessa. Dacheenis wanti dachee irratti raawwatames hin gubataa. Ibiddaan gubata, ibiddaan darba addunyaan. Firdii sana jalaa ooluudhaaf garuu uumamni amma jiru kun nama kan jedhame. Uumamni tarii addunyaa kanarra gara biliyoona 8 dhiyaatu kun Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan firdii sana jalaa ooluu danda'a. Karichi Kiristoos, dhugaan Kiristoos, jireenyi Kiristoos. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Akkamittiin ivaanjelaayiz goona? Tokkoffaa jaalala Waaqayyoon namootatti himna. Hin falminu aadaa namaa, uffannaa namaa, amantii namaa hin falminu, kirkirii keessa falmii addaa keessa hin gallu, jaalala Waaqayyooti kan dubbannu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 isatti kan amanu jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka hin banneef Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennutti addunyaa kan akka uumatti jaalateera. Nuti kan ivaanjelaayiz goonu wangeel ማለት መልካም ዜና ነው የምስራች ነው ኦዱ ጋሪidha wangeel jaalala Kiristoos fannoo irratti akka hojjete cubbuu dhala namaatiif Kiristoos gatii akka kaffale akka du'e akka fannifame akka awwaalame guyyaa sadaffaatti akka ka'e karaa sanaan oolchuun karaa sanaan gara mootummaa Waaqayyootti galuun akka jiru jaalala Waaqayyoon namootatti tokkoffaan isa kana. Lammaffaa akkamittiin ivaanjelaayiz goona? Namni cubbamaa ta'uu isaa dubbanna. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 hundi yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateeraadha. Achuma Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa immoo 23 gaafadhanii ilaaltan gatiin cubbuu firdii bara baraati, du'a bara baraatiidha. Du'a foonii eenyumti keenyaan duuna kan amannes warri namannes hin du'u du'a bara baraa kan jedhu garuu du'a hafuuraati, lubbuu hafuuraati. Kanaaf namni cubbamaa ta'uudha dubbanna inni lammaffaan ivaanjelaayizii gaafa yaadnu. Aniifati cubbamaa inni namootatti himuu qabna. Sadaffaa karaan ittiin namni cubbuu jalaa oolu yookaan firdii jalaa oolu karaan ittiin namni garba ibiddaatii miliqu isa kamiidha hojjettan immoo karichi Kiristoos. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 karichaana dhugaanana jireenyaan anaan ala gara abbaa kan dhufu hin jiru jedheera gooftaa Yesuus mataansa. Waaqa tokkicha karaan. Fayyinni kan jiru dhiiganii kakuu moofaa keessatti namni tokko cubbuu gaafa hojjetu gara lubaa deema. Luba bira aarsaa isaa qabatee dhaqa. Karaa sanaan dhiifamni cubbuu ta'a. Kanaafuu kakuu haaraa dhuftan immoo Kiristoos Yesuus fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaaseera jechaadha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundarraa bilisa nama baasaadha. Cubbuurraa bilisa kan nama baasuu danda'u dhiiga Kiristoos Yesuusidha. Kanaafuu karichi Kiristoosidha. Karaan ittiin fayyinu Kiristoosidha. Kiristoos kana immoo maal gochuu qabna? Simachuu qabna. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Akka simataniif warra simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenneeraadha. Warra simataniif lataqabbaluut. Gara firoota isaa, gara saboota isaa, gara lammii isaa dhufeedha 11 keessattuu gaafa laaltan. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 11. Isan simannee jedha. Isaantu ajjeechise, isaantu mootummaa Roomatti kennee jedha. Warra simataniif garuu jedha. Adiin hin jiru, gurraachi hin jiru, kan barate hin jiru, kan hin baranne hin jiru, hiyyeessi hin jiru, sooressi hin jiru. Warra simatan hundumaaf simachuu qabna jecha. Akkamittiin siman? Amantiidhaan siman. Amantiidhaan. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Ayyaanichi amantiidhaan isin fayyiseera. Kun immoo kennaa Waaqayyoo bilisaati. Eenyumtu akka of hin jajne hojiidhaan miti jedha. በስራ አይደለም ይላል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል። ይህም ነፃ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ማንም እንዳይመካ በስራ አይደለም።
ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌልን ኢቫንጀሊዝምን ለሰዎች ስንሰብክ አንደኛ የእግዚአብሔርን ፍቅር መናገር አለብን፣ ዮሐንስ ወንጌል 3:16። ሁለተኛ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን ለሰዎች መናገር አለብን። አራተኛ ላይ መንገዱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባ ብቸኛ መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ መሆኑን መናገር አለብን። አራተኛ ላይ ደግሞ ሰው ይሄን ክርስቶስ ኢየሱስን በልቡ አምኖ መቀበል እንዳለበት መናገር አለብን። እንዴት ነው የሚቀበለው ለሚለው ደግሞ በእምነት ክርስቶስ ኢየሱስን መቀበል እንዳለበት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 መሰረት መናገር አለብን። Kanaafuu warra isin booddee wajjin kakuu nan gala kan jedhu Waaqayyoon hin balleessu uumama kanaa jedhe. Uumama kana bishaan badiitiin hin balleessu kana booda. Ibiddaan hin balleessaa jedhe. Kanaaf ibidda jala dhaloonni akka uumuuf Kiristoos immoo dhugaa ba'uu qabna. Uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 9-11 ilaaluu dandeessu. Boqonnaa 9 lakkoofsa 11 lakkoofsa 15 ilaaluu dandeessu. Keessattuu uumamni boqonnaan 9 lakkoofsi 9 maal jedha? Kunoo ani isinii fi sanyii keessan warra isin booddee wajjin kakuu nan galaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyoon immoo kakuu gale hin diigu. 9:13 dhuftanii gaafa laaltan maaliin kakuu gale Waaqayyo kan jedhu immoo argitu. Ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'aa jedhe. Ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'aa, innis milikkita kakuu anaa fi biyya lafaa guutuu lafaa gidduutti ta'eeti jedhe. Kun immoo maalidha jedhee kavanantii sanaaf immoo dhugoomsidha, maarragaagaa no. Sabbatni Waaqayyoo mallattoo ittiin Waaqayyo lammaffaa bishaaniin akka uumama isaa hin balleessine mul'isuudha jechaadha. Uumama kana bishaaniin hin balleessu waan jedheef lammaffaa uumama sana Waaqayyoon akka hin balleessineef mallattoodha jechaadha. ምልክት ነው ማለት ነው። ዳግም ያን ፍጥረት ካኖ ዘመን ቀጥሎ ያለውን ፍጥረት እግዚአብሔር ዳግም በጥፋቷ እንደማያጠፋ የሚያመላክት ነው ማለት ነው። Kanaadha gabaabatti inni kan biraa kutaan isin argitan maalidha? Waa'ee Nohi ilmaan isaa dubbata. Gadi fageenyaan waa'ee isaa dubbata. Ilmaan Nohi jedha lakkoofsi 18 kan dubbisaa ragaa noormaalii dubbistanii waan hubattanidha waan ta'eef. Uumama boqonnaa 9 lakkoofsi 18 ilmaan Nohi warra markabicha keessaa ba'an Seem, Kaamii fi Yaafeeti jedha. Isaan kana sadantu addunyaa guute. Seem garam deemee, Kaam garam deemee, Yaafeet garam deemee kan jedhu akkamittiin addunyaa guutan kan jedhu torbee lamman in ilaalla boqonnaa 10 keessatti. Kaam abbaa Kana'aan ture jedha. Lakkoofsa 19 uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 19 isaan kun sadan ilmaan Nohi turan. Namoonni isaan kanarraa argamanii guutummaa lafaarra tamsa'anii. Namni isaan kanarraa baay'ate addunyaan namoota kana sadan irraa guute. Qacceenoo sadan irraa guute. Seem, Kaamii fi Yaafeet irraa guute. Nohi inni qottuun iddoo dhaaba wayinii hojjetachuuf isa jalqabaa ta'ee jedha. Iddoo dhaaba wayinii hojjetachuudhaaf isa jalqabaa ta'e jedha. Lakkoofsa 21 inni daadhii wayinii irraa dhugee hin machaa'e qullaa isaa dunkaana isaa keessa hin ciisee jedha. Tokkoffaa maal jedha lakkoofsi 20 daadhii wayinii hojjetachuu dhaaba wayinii hojjetachuu jalqabeedha. Achirraa immoo hin dhugee machaa'eedha. Qullaa ta'eedha. Maddeeshii kan irratti xiyyeeffadhu kutaa kanaadha. Maalidha machii kan jedhu kun macaafni qulqulluun akkamittiin ibsa macaafa qulqulluu gaafa laaltan ho'ittan daadhii wayinii dhugee Nohi isa machaa'e si'a jalqabaatiif luqqisii waa'ee machii dubbatu kutaa kanarratti argitu. Si'a jalqabaatiif boqonnaa tokko irratti hin argitan, lama irratti hin argitan. Uumama boqonnaa tokko irratti waa'ee uumama Waaqayyo uumuu isaatii fi haalota mijeessuu isaatiiti. Boqonnaa lama irratti Waaqayyo waa'ee nama gadi fageenyaan bal'inaan waa'ee nama tolchuu isaatii fi namaaf iddoo qopheessuu isaa, gaa'ela qopheessuu isaatiitti. Boqonnaa 3 irratti qoramaa fi kufaatiin sun immoo firdii fideedha. Boqonnaa 4 irratti waa'ee Abeeliif Qaayiliiti. Jalqabbii magaalotaati kan dubbatu. Boqonnaa 5 dhuftanii gaafa laaltan immoo kutaa sana irratti waa'ee Abeelii fi Henook adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin akka godhan dubbata. Boqonnaan 6 immoo Nohi qopheessuu isaati. Boqonnaa 7 dhuftanii gaafa laaltan immoo achi keessatti Waaqayyoon bishaan badii fiduu isaa warra kan saaxee markaba keessatti tolchee uumama hafteedhaan daangessuudhaan dhaloota isaa akka oolche dubbata.
Egaa boqonnaa 9 irratti waa'ee machii kan argitan jechaadha. Si'a jalqabaatiif. Machiin kun maal bakka bu'a jettan machiin cubbuu qullaa ta'uu fi abaarsa wajjin wal qabata. Argitanii? Machiitu qullummaa fide, machiitu abaarsa fide, machiitu cubbuu fide, machiitu Kana'aan akka abaaramu fide. Kanaaf machiin cubbuudha, machiin qullaa ta'uudha, machiin abaarsa wajjin wal qabata. 9:21-25. Inni daadhii waynichaa irraa dhugee machaa'ee qullaasaa dunkaana isaa keessa ciisee kaam jedha. Eenyu kaam? Kaam jedha. Waa'ee kaam dubbata. Abbaan Kana'aan immoo qullaa abbaa isaa argee obboloota isaa lamman warra bakkee turanitti in hime. Seemii fi Yaafeetitti himeedha jechuudha. Lakkoofsa 23 gaa dhuftanii ilaaltan Seemii fi Yaafeet wayyaa fuudhanii gatiittii isaanii lamaan irra buufatanii dugda duuban adeemanii qullaa abbaa isaanii dhoksanii fuulli isaanii irraa garagalee waan tureef qullaa abbaa isaanii hin argine jedha. Bara kanas hime qullaa namootaa kan saaxilan guutanii. Hin fayyadu obboloota koo nuti qullaa namootaa akka uffifnuuf Waaqayyo kan nuuf eeyyame malee qullummaa namootaa akka laallu miti. Namni kallattii adda addaatiin qullaa ta'a bara kanas cubbuudhaan qullaa ta'a, dogoggoraan qullaa ta'a, kadhachuu dadhabuudhaan, sagalee Waaqayyoo keessa deddeebi'uu dadhabuudhaan, Kiristoositti amanuu dadhabuudhaan kallattii adda addaatiin namoonni qullaa ta'u. Kanaaf qullummaa namootaa cufuu qabna jechaadha. Obboleessa kee dabarsitee hin kennin, obboleettii kee dabarsitee hin kennin. Inni hin buufattu. Atis of ceephaataa innis hin ceephaama. Yoo dogoggora qabate itti himi. Hoosii dhaga'uu dide nama lama kaa'e itti himi. Hooni dide jaarsa waldaatti himi. Kana booda akka qaraxxuutti akka aramaniitti ilaalii jedha macaafa. Kanaaf dhugaatii irraa akka of eegnuuf madaala guddaa godhee dhiyeessira jechaadha. Amanaan dhugaatii irraa machaa'u irraa of eeguu qaba jechaadha. Abboota firdii 13:4-7 fakkeenya 31:4 lakkoofsa seera lakkoofsaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 macaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 31 tokkoffaa Tasalonqee 5:6 Tiitoo 2:2 laaluu dandeessu. Keessattuu seera Lewwotaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 gaafa laaltan ati fi ilmaan kee yeroo dunkaana itti wal ga'anitti ol lixxan daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessu hin dhuginaa. Dhugdanii yoo lixxan garuu hin duutuu jedha. Kunis dhaloota keessan hundumaa keessatti seerrata bara baraan dhaabbataa ta'ee hafu isiniif haa ta'u. Hin dhuginii jedha. Yoo dhugde machoofta yoo machooftee waa baay'ee balleessita waan ta'eef. Yaada keetu bada waan ta'eef karaa irraa gorta, jireenya irraa gorta, ofii keetiifis hin badda. Namoota naannoo keessa jiraniifis danqaa taata. Noo qullaa isaa gaafa argu hin abaaree, qaccee isaa tokko hin abaareedha. Cubbuun kaam abbaa isaa sodaachuu dhiisuu fi kabajuu dhiisuu isaati. Abbaa isaa qullaa isaa dhoksuu fi irraa akka mul'atu godhe jechaadha. Dabarsee kenne qullaa isaa. Cubbuun kaamisa kana. Qullummaa abbaa isaatii, dadhabina abbaa isaatii, dogoggora abbaa isaatii adda baabaa itti baase. Kanaaf tokkoffaa maaltu ta'e? Gaafanni kana godhu maaltu ta'e? Kaam cubbuu keessattuu lakkoofsa 25 Kana'aan kan abaarame haa ta'u jedhe. Kana'aan mucaa kaami? Maaliif abaare noo? Kana irrattis Kana'aan abaaramaa haa ta'u, obboloota isaatiif garbootaa haa ta'u jedheedha. Eenyu noo? Argitanii? Kan qullaa isaa obbolootatti dabarsee kenne kaami? Kan abaarame immoo ilma isaati. Sanyii facaaftan of eeggadhaa. Ilmoo keessaniif jedhaati. Namni waan facaase hammata waan ta'eef Galaatiyaa 6:7 dubbisaa. Hin dogoggorinaa Waaqayyo kan itti ga'isan miti jedha. Namni waanuma facaase hin galfataa jedha. Qamadii facaasanii xaafii hin eeggatanii. Boqqoolloo facaasanii mishingaa hin eeggatanii.
ijoollee baadiyyaati baay'een keenya waan taaneef waan facaafnu of haa eeggannu. Iyya guddaaf mar'annaa guddaa ta'uu hin taane jireenya keessan keessatti waan facaaftan. Yeroo tokko tokko namoota irratti waan hamaa goonaa, waan tonkolii goonaa, waan dabaa goonaa. Anaaf immoo maaliif gaariin hin taane jenna. Obboloota koo ofitti hin taphatinaa, of hin gowwoomsinaa. Keessattuu karaa miidiyaa hawaasaa kanaa namoonni kallattii adda addaatiin gowwoomfamu. Karaa hamaa irraa deebi'i, jal'ina irraa deebi'i, sagalee waaqayyoof jiraadhu, dhugaadhaaf jiraadhu, wangeelaaf jiraadhu. Deddeebii akka sagalee waaqayyootti godhi. Kana'aan akka abbaan isaa amala badaa qabaachuu isaa hin oolle sanyii isaa mootummoota biraa jalatti akka cunqurfamu mul'isaa jechaadha kutaan kun abaaramuunsaa. Argitanii? Noo hojii qaanessaa Kaam gaafa argu mucaa isaa Kana'aan irratti abaarsa buuse. Noo waggaa 120 Waaqayyo ajajame sun markaba hojjete sun dhaloota haftee godhe sun gaafa abaaramu gaafa dadhabu yeroo tokko tokko jireenya keenya keessatti ooluu keenyaaf abboota sababa ta'an dogoggora isaanii xiqqoo arginee firdii fariifanna bara kana nutis. Abboota wangeela nutti himan, abboota dhugaa nutti himan, abboota jireenya nutti agarsiisan, abboota disaayipil nu godhan, abboota dhugaadhaaf akka dhaabbannu nu taasisan. Karaa waaqayyoo akka deddeebinu firdii jalaa badii jalaa akka oolnu nu taasisan. Dogoggora isaanii xiqqoo gaafa argin arraba keenya dhaannee baana miidiyaa hawaasaa kana keessattuu viyuu guddifachuudhaaf. Biyya lafaatti viyuu guddifattee samii irratti ibidda akka hin seenne obboleessa koo obboleettii koo. Dhugaadha iddoo kanatti qabatamaadha. Noo kufeera. Qullaa ta'eera. Machaa'eera. Wanta waaqayyo hin jaalanne godheera. Daandii waaqayyo irraa baheera. Akka itti faradduuf garuu waaqayyo hin barbaadu. Ati eenyudha kan faraddu sicha mara? Warra fuuldura firdii waaqayyoo, teessoo waaqayyoo, firdii isa hunduma danda'u sana Kiristoos fuuldura warra faradamu faana warra dhaabbannudha malee nuti warra teessoo Kiristoos irra dhaabbanne warra farannu miti. Nuti firdiidhaaf dhaabbanna malee namoota ittiin farannu miti. Firdiidhaaf dhaabbanna jechuun maal jechuudha? Yoo gaarii hojjenne gara mootummaa waaqayyoo galuudhaaf, yoo gadhee hojjenne immoo gara ibiddaa galuudhaaf. Deddeebiin keenya badaa yoo ta'e malee nuti warra farannu miti. Obboloota koo kana hubadhaa sirriitti. Kanaaf Kana'aan akka abbaa isaa amala badaa qabaachuu isaa hin oolle sanyii isaa mootummoota biraa jalatti akka cunqurfamu mul'isaa jechaadha kutaan kun. Sanyiin Seemii fi Yaafeesh garuu waaqayyoon eebbifameera. Maaliif eebbifame sanyiin kun hoo jettan qullaa dhokse. Dhugaadhame dogoggorri kan Nohi dhuguu hin qabu, qullaa ta'uu hin qabu, machaa'uu hin qabu. Dogoggorri kan isaati. Bara kana tiksii akkasnee miti kan namoota kuffifnu. Luqqisii bunneeti miti kan namoota kuffifnu obboloota koo. Qullaan isaa sirriidha. Qullaa isaatti uffisanii jedha. Machiin cubbuudhaa waaqayyo seera kaa'eera. Leewwota irratti kaa'eera. Kutaa nama isinii dubbisee hin itti uffisanii jedha. Inni eebbifaman jedha. Obboloota koo qullummaa namootaa qabatamaa argitan illee firdiif hin ariifatinaa. Firdiin kan waaqayyooti. Gaheen keessan kadhachuu gadi jedhaatii kadhadhaa. Nama kufee argitan, nama qullaa ta'e argitan, nama garba cubbuu keessa jiru argitan, amanaa kan ture, tajaajilaa kan ture, faarfataa kan ture, raajaa kan ture, barsiisaa kan ture, lallabaa kan ture, kufee yeroo argitan jilbeeffadhaaf. Daqiiqaa 30 tiksii filtanii obboloota koo nama sana kuffisuudhaaf luqqisii baastanii amma lallabdan, amma haasoftan daqiiqaa 10 jilbeeffadhaa nama sanaa kadhadhaaf. Waaqayyo itti araarame, Waaqayyo karaa keetti deebisi, Waaqayyo dhiifama godhiif, Waaqayyo iddoo qullaatti ka'e, iddootti kufe kana kaasi jedha. Baay'een keenya firdii fariifanna waan ta'eef. Ana dabalate. Uumama boqonnaa 9:26 akkas jedha. Akkasumas Waaqayyo gooftichi inni kan Seem ajajamu jedha. Inni kan eenyu? Inni kan Seem ajajamu. Kana'aan immoo garbicha Seem haa ta'u. Waaqayyo daarii Yaafeet haa bal'isu jedha. Argitanii? Hin eebbise bakka. Seemii fi Yaafeet hin eebbise namni kun. Yaadni lammaffaan as jalatti argitanii waa'ee hojii qaanessaa Kaam wajjin wal qabatee yaadni lammaffaan asirratti argitanii raajiin Nohiif dubbatame hunduu kan raawwatamu ture gara Waaqayyootti hanga deebi'anitti. Maal jechaadha karaa naaf isiniif galuun raajiin nutti raajamu karaa raajota bara kanaatiin karaa abjuutiin
hunduma isa caalu karaa sagalee waaqayyootiin karaa mul'ataatiin raajiin nutti raajamu obboloota koo kan raawwatamu yoo gara waaqayyootti deebineedha. Yoo sagalee waaqayyoo dubbisneerra. Sabni Israa'el biyya Kana'aan galtu jedhaman baay'een isaanii lafa onaatti hafaniidha. Kakuun sun raawwatameera. Wanti waaqayyo dubbate sun raawwateera. Kakuun sun kan raawwatameef garuu warra waaqayyoo amanataniif. 12 ta'anii deeman ilaaluudhaaf, biyyattii sana ilaaluudhaaf, biyyattiin maal akka taate ilaaluudhaaf. Kurnan isaanii abdii kutannaa nuti sirumaa fuuldura namoota sanaatti jedhan. Iyyaabusota jira, Armeenota, namoota jajjabootu jira, dhedheeroodha. Nuti fuuldura isaaniitti korophisaa jedhan. Akkamitti waaqayyo qabattee korophisa taataa obboleessa koo? Isumatti fayyitee si hin galle malee obboleettii koo. Isumatti amanne isuma nuufii fetu nu hin galle malee akkamitti namni korophisa ta'uu danda'a? Nuti korophisaa hin dandeenyu jedhan. Laphee saba yeroo sanaa buusan jedha. Kurnan isaanii. Kaalebii fi Iyyaasuun garuu lakkii hin galle jedhan. Dhimmichi nu miti jedhe. Haala nuti keessa jirru miti. Wanta nuti dabarsinu miti. Dhimmichi waaqayyootu dubbate waan ta'eef koottaa akka biddeenan nu ta'u jedhan. Hin nyaanna. Dhuguma Iyyaasuutu gaggeessee galche. Mootummoota 31 daaraa godhan. Sanyii banii Israa'el 12 sana hundumaaf iddoo kenname. Maaliif waaqayyo dubbate waan ta'eef. Kurnan sanaa fi garuu harka caalu lafa onaa keessa waggaa 40 warra turan achumatti biyyeen isaan nyaatteedha. Lafa onaa sana keessatti, lafa onaa goggogaa keessatti hin dhumaniidha. Maaliif? Wanta waaqayyo dubbate sanaaf amanannaan qaban turedha. Amanannaan iyya miti obboloota koo. Naachuraal feez kan jedhamu jira. Amantii uumamaan nuu kenname. Naachuraal feez namoota namanneefis kan kenname. Fakkeenyaaf lafarra deemuu, lafarra ciisuu, lafarra qotuu, lafarra jiraachuu. Kun naachuraal feeziidha. Namni amanis namni namannes hin shakku. Of gadhiiseeti lafarra kan jiraatu. Spiritual feeziin immoo nu barbaachisa. Amanannaan hafuuraa. Waaqayyo amanachuu laphee nama amanannaan waca miti naaf ta'a nan cabbata miti obboloota amanannaan laayif istaayiliidha. Waaqayyoon lapheetti amanachuu haala ulfaataa keessatti amanachuu. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 22-25 Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 31 ilaaluu dandeenya. Waaqayyoof jireenya adda bahuun hin jiru yoo ta'e abaarsi cubbuu qaqqabuun isaa kan hin hafnedha. Jireenyi keenya waaqayyoof adda hin baane yoo ta'e qulqullummaa jechaan adda bahuu jechaadha. Cubbuurraa fagaachuu, ejjarraa fagaachuu, sagaagalarraa fagaachuu, jibbarraa fagaachuu, wanta sagalee waaqayyoo jibbe jibbu, wanta sagalee waaqayyoo jaalate jaalachuu, karaa waaqayyoo irra deddeebi'uu. Dhumarratti kana dubbisee tanan xumura. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 18 lakkoofsa 5 mukti waynii daraaraa yommuu buufatu yeroon makarii otoo hin gahin ijji isaas otoo hin bilchaatin haaduudhaan hiddi isaa irraa hin cirama, dameen isaas irraa kukkutamee hin balleeffama. Diinonnis akkasuma ciramanii allaattii raqaa warra tulluu irra jiraniif hin kennamu. Bineensotaafis sooran ta'u. Allaattiin raqaa isaaniin bona hin ba'a. Bineensonnis isaaniin gannan ba'u. Gaafas sabni inni dhedheeranii fi cucculuqaan, sabni fagootti dhiyootti sodaatamu, sabni aangoo isaatiin mo'ee biyya isaa lagootan gargar hirame iddoo maqaa Waaqayyo gooftaa maccaatiin beekametti gara tulluu Xiyoonitti gooftichaaf kennaa hin fidaa jedha. Waadaan Waaqayyoo, kakuun Waaqayyoo, jechi Waaqayyoo, abdiin Waaqayyoo akka dhuunfatti nutti dubbatame, akka biyyaatti nutti dubbatame, akka maatiitti nutti dubbatame, akka addunyaalessaatti illee waadaan galame, abdiin galame ariifatee akka raawwatuuf obboloota koo
adda ba'uu barbaachisa. መለየት ያስፈልጋል። ቅድስና ለእግዚአብሔር መለየት፣ ለእውነት መለየት፣ ለወንጌል መለየት፣ ለቃሉ መለየት፣ ከኃጢአት መለየት፣ ከርኩሰት መለየት። Dhoqqee keessa dhaabatanii luka koo dhoqqeen hin tuqin hin jedhan obboloota koo. Dhaabbii keessan ilaala. Qobaa kee gaafa jiraattu ergichi kan keeti kan namaa miti. Kanuma suma dhagaa jirtu. Uffata adii uffatee namni dhoqqee keessan dhaabbatu. Kiristoos nu keessa jira. Kiristoositti amanneera. Kiristoos uffanneerra. Oolmaa keenyaa ilaallu. Miidiyaa keenyaa fattashu. Dubbii keenyaa fattashu. Bakka hojjennutti bakka sochoonu kamittuu iddoo kamittuu waan goonu haa ilaallu. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Ayyaana faraara isaa isiniif haa baay'isu. Hubannaadhumaaf daangaa hin qabne kan Waaqayyo irraa ta'e hunduma keessaniif haa kennu. Eebbifamaa. Eebbafillee ta'a. Ayyaanni fi araarri, dhiifamnii fi jaalalli Waaqayyoo golaa fi mana iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Sagalee kana dhaggeeffadhaa. Namoota biroof sheer godhaa. Araarri Waaqayyo hunduma keessaniif isiniif haa baay'atu. Sanbata gaarii, eegumsa gaarii isin hawwaa. Kutaa itti aanutti immoo yoo Waaqayyo jedhee dhaloota Seem, Kaam, Yaafeeti. Isaan kanaadha kan addunyaa guutanii. Guutummaa addunyaa kan guutan isaan kanaadha. Yaafeetiif ijoolleen isaa eessa qubatanii? Kaamiif ijoolleen isaa eessa qubatanii? Seemiif ijoolleen isaa immoo eessa qubatanii kan jedhu addunyaa amma jiru kanarraa akka baay'atan macaafni qulqulluun ibsa isaatiin kaa'a waan ta'eef isa immoo torban itti aanu guyyaa itti aanu ilaallaa. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Ayyaana gaarii, oolmaa gaarii, sanbata gaarii, gargaarsi Waaqayyoo, eegumsi Waaqayyoo dhumaaf daangaa hin qabne golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Shaaloom.